Tigraay dhufanis Gondar keessas yoo darban, Gojjam keessa yoo darban, Mansi keessa yoo darban, Maraabeetee keessa yoo darban, saba biyya sanii nama tokko qawwee hiiksif hidhachiisaa dhufan. Yoo biyya Oromoo seenan qawwee hiiksisuutti ka'an. Kuni maaliif ta'e? Minilik akka qawween Oromoo harkan seenne barbaadaa ture. Haile Sillaaseen kanuma itti fufe. Dargiinis Abiyoot Xibbaqaasaa yoo ta'e malee, liqamanbaroota isaa yoo ta'e malee, ilmaan Oromoo qawween hidhachiifa. Egaa seenaan kun akkatti inni dhufu laala. Oromoo harka qawween seennaan Oromoon abbaa biyya isaa ta'a. Nu waraanaa kan jedhu sodaa qabu. Ammas warri dhufanii nu ibsisan kun seenaa karaa wajjin deemuu jechuudha. Akkasitti isaan laallaa jechuudha. Nuyi sabni Oromoo yoo garbummaan barbaada jedhe malee, yoo saba ilma Oromoo bilisummaa barbaadu tokko irratti yoo inni qawwee dhukaase malee, lafti Oromoo kan Oromoo ta'uun irra hin jiru yoo jedhe malee, namni Oromoo tokko hamma bilisummaa isaa barbaadutti, hamma mirga isaa barbaadutti, hamma seenaa isaa barbaadutti qawwee hiikkachuun irra hin jiru jenna nuyi.